يا بوليتي يا لك يا بوليسا بيا دنيا يرو قباب دولابتيسا الرولت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بغيانتي يا أكم نجنا قبتني فياكي سنين كده بقى نجنا جراتني نجها برامني ربي فلمن كان اسم براها جراتو. الحمد لله رب العالمين أن نجك أباغ لتربي بقى ربي قيا حتى قيا جمعة قيا كبجما قيا جالة ما كان اسم غير. صلوا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. hadda tiyaashoo maal qabattee dhuftee jechuun keessan himamu. Tiyaashoo hadda wanti isin qabattee dhuftee waan ajaa'ibaa waan namatti tolu waan inshaallah barumsa irraa fudhannaa jennee yaannu yeroo baay'ee jireenya keenya keessatti waan akka beekuu qabnaa. Tokkoffaa jaalala ofiif qabaachuudha, jaalala namaaf qabaachuudha, kabaja namaaf qabaachuudha. Gaafa jaalala namaaf qabaattee kabaja namaaf qabaattee nama birattis rabbi birattis jaalala guddaa argatta. yeroo ammaa kana namni jireenya ofii kana akkamii maaliif diigaa nam jaarsaaf jaartii yeroo baay'ee maa ol dhabanii sirii maaliif yeroo ammaa kun yeroo wariitu qalamaa dhageenye malee ilma namaa hin qalamaa wal qalaa hin dhageenye jecha subhaanallah. yeroo ammaa kana keessatti ka ammoo jaarsaaf jaartii wal qaltii jedhan dhageenya subhaanallah. rabbi gurrumaa dhageettii nu haa godhuu ka ta'ames addunyaa kanarraa galees rabbiin haa araaramuu fi kabadii qabu allahu alamiin rabbiif isa qofatu beeka. kanaafuu maaliif yeroo baay'ee jireenyi keenya diigamti. tokkoffaa yeroo mana keessaa haadha manaatiif abbaan manaa yoo wal bira jiraattanii nyaatanii waliin dhuguu bichaa odoo hin taane jireenya kee keessa maal godhuu qabdanii gaafa wal fuutessa irraa mee viidiyoo tokko asirratti isiniif maxxansa hin laaltan jechaadha. haadhaa fi abbaan manaa jaalala bareedduu takka waliin dabarsaa, waliin taphadhaa, tapha bareedaa tokko waliin taphadhaa. yeroo isiin nyaata gootu isii bichaa dodoo hin taane, yeroo isiin ilmoo guddiftu isii bichaa dodoo hin taane isinis gahee irraa qoodachuu qabdan. haati manaa mana keessattis rabbiin isii bichaanii ilmoo guddisiisii bichaanii jireenya mana keessaa ofii hin jenne. abbaan manaa yoo gargaare salphinaan qabu. rabbi birattis abbaan manaa kan nama gargaaru haadha manaa ofii bira dhaabatu rabbi biraallee jaalalaaf kabaja argata. ilma namaa birattis kabaja guddaa argata. yeroo ammaa kana keessa sanuu mee ummata adii kana fudhadhaa. waaw namatti tolan haa diraamaafillee dalaganii haa ani diraamaallee haa ta'u haa mallaqaafillee dalaganii garuu waan tokko diraamaa tokko yoo laaltan barumsa irraa fudhadhaa. diraamaa tokko yoo laaltanii barumsa irraa fudhadhaa. mee gara dhugaatti jijjiira wanta san dalagaa yookaan wanta jireenya keessan jijjiiru ta'uu danda'a. wanta jireenya keessan keessatti yoo itti hojjettan gammachuu itti argattan ta'uu danda'a. kanaafuu obboleeyyan tiyya maal beekuu qabna nu jireenya keenya keessatti maal beekuu qabna, jireenya gammachuu jiraachuuf maal godhuu qabna jettanii yoo hin beekne yeroo ammaa kana miidiyaa kana fayyadamartanii mee ilaalaa. warri ani karaa sheekoleetiin isaa ta'uu karaa ani wanta garaagaraatiin aan akka ittiin jireenya keessa itti oofattan karaa diraamaatiin haa ta'u wanta tokko namni ilmi namaa dalagaan mee itti jijjiiri ilaali. jireenya teetuun gammachuu argachuu dandeessa yoo gaafa waliin taphattan gaafa fakkeenyaaf rabbiin godhiin adda baatan tapha isii waliin taphatte san yaadata. isiilleen tapha inni isii waliin taphatu abbaa manaa kee yeroo baay'ee si gammachiisu yeroo aarii keessattis yeroo gammachuu keessattis abbaa manaa keetii waliif obsaa waliif irra darbinee yoo jenne yeroo baay'ee namni keenya wal fuudhaa gaafa fuudherraa jaartii manuma ol kaa'e manuma dagatee lixa. bakka ani isii haadhuma manaa ani godhee biraadhi xirrumaa nyaata irrumaa dhuga walumaan nyaatan walumaan dhuga walumaan bulan lixan. bakka kanaa miti jaalala ka ijaaru, kanaa miti ka jaalalatee san gadhaabu. yeroo baay'ee yeroo waliin nyaattan kolfa bareedaa akkasuma tapha garagaraa fakkeenya namni garee maal jedhu nu amma yeroo taphannu miti nu amma ilmaan qabna. ilmaan teessa sun akka waan gaarii isin irraa barattuuf tapha gaarii yeroo tokko taa'aa wal haasofsiisa jechoota babbareedaa wal gaafadha waan beekta irraa wal barsiisa. nama bichaa barsiisuuf hin deemina. nama bichaa ani viidiyoo kanarratti bakka birrii nyaachuuf jecha as baatanii nama bichaan himina. ufiillee ofitti himaa mana keessan kana keessa bareechifadhaame waa hundi jiru teessantu isinii bareeda. lammaffaa dunyaa irra waliin jaalatina, bifa irratti waliin jaalatina. ka isin irra wal jaalachuu qabdan jaalala. haa isiillee mallaqa qabaattu dhiisi malladhi sun gaafa wal jaalattanii haadha manaa taate teetuma taati. innillee haa dunyaa qabaatu yoo hadha dunyaa isaa san dhiiftee ati jaalala isaaf qabdu kabaja inni siif qabu alaa amala isaatiif diin irra akka jaalattu taate jireenyi teessan boru rabbillee si gargaara. situ karaa diinii irra isa jaalate, situ amala gaarii isaa jaalate, bifa isaa hin jaalanne duniyaa isaa hin jaalanne. kan irratti jaran kan irratti
haa xiyyeeffannu. Yeroo ammaa nutu duniyaa irratti xiyyeeffate, nutu makiinaa irratti xiyyeeffate, nutu namicha mallaqa qabu filate jireenyi teenya akkana ta'a. Tokkoffaa ala laaluu dhabuudha. Isiinis innillee dubartiin takka gaafa ammoo odoo abbaa manaa qabdu kaatee ala laalte bakka jireenyi kee abadan hin ijaaramu. Ati isa jalaa dhokattee rabbal aalamiina ka jalaa hin dhokanne santu guyyaa takkatti si salphisuuf deema. Ammallee haati manaa rakkoo qabdi. Odoo isiin jirtu deemtee badii irratti daawwattee egaa isii odoo isiin jirtu badii dalagaartaan guyyaa tokko isii dhokattee rabbal aalamiin si salphisuuf deema. Isiin siin taanee miti karaa seera shari'aatiin karaa jiruun isii tanallee amansiistee yaadde yoo fuudhullee barbaadde akkasitti fuudhu. Kanaafuu jireenya ofii wal dhossatanii ammoo garaa ofii wal dhoffatanii deemuu irratti badii dalaguu irratti isiinis innillee jireenyi teessan qisaasa yaadamti. Gaafa jireenyi diigamte ani fakkeenyaa fi qabeenyi isin qabdan sun diigamaa deema. Ijaaruu akkuma fakkeenyaaf gaafa awwala ijaartu san waa baay'ee ulaagaalee baay'ee si gaafatee bu'aa bayii baay'ee si gaafate san kabiraas ijaaruuf deemte. Waa takka garuu haati manaa amma awwala argatte tun amala qabeetii ta'uu dandeessi. Waa takka yoo si miite waa takkaan si gargaaruu dandeessi. Garuu taganaa fuutu sun yookaan waa takkaan si miidhuu dandeessi. Kanaafuu carraa awwalaa kanatti fayyadamuu qabna. Carraan awwalaa kun waa baay'ee of keessaa qaba. Haati manaa awwalaa tun waa baay'ee of keessaa qaba. Akkasuma abbaa manaa yoo amma fakkeenyaaf abbaa manaa kee abbaa manaa gaarii ka ta'u taate ka booda itti dhattu sun abbaa manaa jallataa ka amalaan si miidhuu danda'a. Garuu gaafa ammoo itti isatti isa safuu baattee ani fakkeenyaaf inni kasi miidhu taate tokkoffaa yookaan keessaa kanaayyuu dhiiftu taate rabbi keessa caalu si kennuu danda'a. Ati badiin dalagin abbaan manaa kee nama gaarii miti jettee badiin dalagin karaa seeraatiin yoo adda deemtanis karaa rabbi jaalatuun karaa ani nama birattis kabajaa argattuun amma odoo badii daladdu yoo deemte nama biraas kabajaa dhabda rabbi biraas kabajaa dhabda. Kanaafuu yaa obboleeyyan tiyya wanta adda jireenya keenya diigaru tokkoffaa fageenya. Mee warri abbaa manaa waliin jiraataa turtan yookiin mana keessa waliin jiraataa turtan biyyatti ilmaa walii horaa turtan hagana wal loluun jira hagana wal dhabuun jira hin jiru jecha. Tokkoffaa wanti ammoo abbaa manaatiif haadha manaa gargar baasaa fageenya gargar ta'anii martuu washakku irratti. Lammaffaa abbaa manaatiif haadha manaa wanti gargar baasaa karas gaafa fuutirraa haati manaa teessuun nama imaana qabu nama diin qabu nama seeraan shaffanatu nama seeraan of sattaru waan taane wajiin isiin daladdu sun sitti haa hafu. Mana keessatti qaraa dhiiraan dalaga nyaachisaadha malee dubartiin dalaga nyaachisaa hin jedhe. Kanaafuu wanti isiniin jechuu barbaadu warri dhiiraa haadha manaa teessan gaafa fuuta irraa rabbii rizqii isinii razzaqe isin lachiyyuu akka waliin jiraattaniif. Kanaafuu yoo wanti isin si gargaartu waliin daladdan taate malee isiilleen baatee haa daladdu isiin magaalaa biraa daladde ati magaalaa biraa daladde. Tana keessa jireenyi keessa wali bu'iinsi dhufa. Tana keessa ka isin hinaaffatu jidduu tana jira. Ka isinin miqqanyitu jidduu tana jira. Jireenya teessan ka diigu nama biraa ta'uu danda'a. Kanaafuu isinis odoo manuma teettanii yeroo baatanis walumaan baatanii yoodoo walillee shakkuu baatanii irra dasna jedhaan. Ammoo gaafa jireenya keessa wal shakkiin jiraatee isiilleen kanama waa balleessitu taate wal eegumsi hin baasu. Akirshee jireenyi teessan ammoo diigamti jechaadha. Kanaafuu isinis yoo hojii qabaatte odoo keessattuu dubartiinani hojii yoo qabaattan odoo hojii dalaguu baatanii gaarii natti fakkaata. Odoo ta'anii ilmoo ofii guddifatanii akka gaariin hayaadhaan diin irratti odoo teettee guddiftee haati dubartiin ilmoo guddisuu irratti. Kanaafuu bakki sun yookaan bakka dhiira waliin oolamu yoo ta'eef inni kun abbaan manaa kee yookaan hinaafaa ta'uu danda'a. Hin hinaafa ilmi namaa kan hinaafne hin jiru jechaadha. Hinaafan badduun garuu jireenya namaa diidde. Kanaafuu abbaan manaa kee yookaan hinaafu taate abbaan manaa kee yookaan si chakku taate odoo abbaan manaa keessaniif qulqullooftee deebitee jireenya kee oofattee ilmaan isaa guddiftee yeroo inni galuu mana isaa seeraan tolchitee urgeessitee haala gaariin amala gaariin isa simattee dasna jedha jechaadha. Kanaafuu irra caala ammoo kan yeroo amma jireenya namaa kana diigaaru tokkoffaa fageenya gargar jiraachuudha. Lammaffaa wal shakkiidha. Sadaffaa ammoo hiriyyaa waliin nama buusa jechaadha. Hiriyyaa ofis amananii jireenya ofii diiguu miti. Hiriyyaafis amananii jecha garagaraa fuudhanii jireenya ofii diiguu miti. Rabbi irra of kaayuudha. Rabbitti amanuudha. Haga danda'ameen ufumaa wal madaalanii wallaaluudha malee jireenya teessan keessa nama hin galchina. Gaafa jireenya teessan keessa nama galchitan wallahi haga turtellee turti jireenyi sun wallahi ni diigamti jechaadha. Yoo dandeessan ufumaa wal araarfadha. Yoo dadhabdan ammoo ufumaa gargar deema. Wal araarsanallee namni gaafa ijaarsummaa jidduu taa'e abadan jireenyi suni
odoma jaarsummaa jedhamu diigama waan ta'eef takkatti namni wal dhabe taanaan yoo namni jidduu keessan dhufe abadan jireenyi keessan deebite hinumaan ijaaramni jechaadha. Adadumaan akkasii wal shakkaa deemtanii adadumaan shakkiin keessan jidduu keessanii dhufa adadumaan ammoo bultii teessan keessa diigamuun dhufa jechaadha. Kanaafuu haga danda'ameen ufumaa wal araarfadha, haga danda'ameen hiccitii keessan hin baasina, haga danda'ameen jaartiileen jaarsa araarfachuu, jaarsillee jaartii ofii araarfachuu. Garuu jireenya keessan keessatti seenaa babbareedduu wayii barreessaa. Seenaa babbareedduu wayii barreessaa jechuun kiyya seenaa babbareedduu wayii yeroo nyaata daladdu haa ta'u waliin taphachuu, akkasuma immoo wanta gaggaarii kolfatanii taphachuu, wanta gaggaarii wal gaafachuu. Akka maaliif gaafa walii aartanillee kana yaadattan. Malee namni yeroo ammaa kana waluma fuudhee bakka haadha manaa naa taate bakka maal taate ni kaayidadhe akkas yaada miti. Gaafa gariin maal jedhaa ni kaayidadhe bakka maal taate de yeroo barbaade bilbilaa fi yeroo isin waa jette jalaan dhaga'u jireenyi akkasitti abadan hin ijaaramtu. Yeroo hunda isiin si haarawaa ta'uu qabdi. Yeroo hunda ati isiif haarawaa ta'uu qabda. Isii akka duraa sin jaalachuu qabda. Isii akka dura jaladantee ani sa'a 24 hirriba dhoorgitu san maal am gaafa jaartii tee taate ammoo ta'e maal jechuu kuni hin wajjatu jechaadha. Jaartii teellee yoo taate isiin jaalallee teeti, isiin haadha manaa keeti, isiin waan hunda keeti jechaadha. Yoo jecha bareedaa jetteeni rabbi biraa khayrii argatta, rabbi biraa ajrii argatta. Kanaafuu yeroo keessattuu halaala oduu akka dura wal jabeessanii baay'ee rabbi biraa fi nama biratti illee sadarkaa argatan jechaadha. Kanaafuu namni keenya yeroo baay'ee bakka haadha manaatii yanaa taate bakka halaala kiyya jedhee irraa fagaataa yeroo barbaade sii dubbisa jechaadha. Kuni ammoo hin wajjatu. Jireenya tee diiguu deema malee abadan hin ijaaru jechaadha. Gaaf tokko ani shamarran ta'e nama ijaaradha jennaan namni tokko maal dhiiran nu ijaara. Yoo ati qabaatte ni tokko ta'u lamuma isinii ta'a. Yoo ati qabaatte homaa rakkoon qabu dabalatuma isinii ta'a. Dhugaadha. An shamarran biyya arabaa eega biyyaa baane jechaaf isiniin jedhe. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Yoo isin balleessan dhiifama naa godhaa. Haga viidiyoo biraatiif walitti deebinutti nagaya keessanaa jiraadha. Sallu alaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabii keenya irra salawaata buusaa isiniin jedha. Waliin jibbina mee jaalala tana akka haarawaatitti jaalala bareedduu, jaalala ajaa'ibaa, jaalala hawaasa keenya kana uf dagachiise kana barsiisuu qabna. Keessattuu warri haadha manaatiif abbaa manaa wal bira jirtan mee jaalala bareedduu uumaa asnuu bayaa nutti mul'adha jechoota babbareedaan odoo waan rabbii jibbas irratti hin dalagin odoo waan rabbii jibbas irratti hin raawwatiin jechoota babbareedaa waliin jedha asirra nuuf akka dhufte. Yaa buleettiti yaa dhaga yaa buleessaa biyya duniyaa yeroo gabaabduu laafteessa har'a ooltu.